oduu ammi lammiileen Itiyoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti hidhaadhaan dararamaa turan 3,367 gara biyyaa deebi'aniiti jiran torbuma kana jechuudha. Walumaa galattuu jechuudha erga namoonni 50,000 akka galu karoorfame nama 15,100 wayii oliitu galee jira jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gammachiisaa waluma faana yanna hundinuu rabbii isaan hunda haa galchu. kanatti aansuudhaan qaamoleen nageenyaa Finfinnee keessatti dukkana dawoo godhachuudhaan masgiida Tabaarak Dallaa isaa diiguun dhagahame. Kun waan baay'ee nama mufachiisaati, waan namaas aarsaa, waan namaas gaddisiisaati. Qaamni nageenyaa nagee kabachiisamuu shoorarkaa uuma jechuudha. Dhugatti jechuudha kun yakka oliiti. Kanaaf kaantibaan magaalaa Finfinnee jechuudha dallaa isaan diigan kan masgiidaa kana deebisanii ijaarsisanii qaama nageenyaa kan yakka kana hojjete akka gabbaanii jechuudha uummata islaamaa dhiifama gaafatan godhuudha qabdi yanna. Qaamoleen nageenyaa bar nagee kabachiisuuf nagee eeguudhaaf leenji'ee bobba'ee bakka rakkoon itti dhalatte hawaasa jidduutti jechuudha rakkoo uumamte fura nagee buusa malee ifi jechuudha shoorarkeessaa ta'e jechuudha rakkoon uumuu bar. Kun ammoo waanuma addaatii kam qaama nageenyaatiin gochi akkanaa gaafa namarra raawwatamu maal jedhama. Kanatti aansuudhaan daandiin naannoo masaraa mootummaa 4 kiiloo kallattii tokkotti waan jijjiiramee jiruuf konkolaachistoonni if eeggannoo akka godhan poolisiin magaalaa Finfinnee hubachiisaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan qonnaan bultoonni akkuma jechuudha jibootaan jechuudha lafa qotaa turan gaarqotatti kaanii ammas baajaajitti harkoteedhuudhaan baajaajiin qotuu eegalaniiti jiran misooma guddisuudhaaf. Yeroo jechuudha boba'aan qaalee jiru kanatti jechuudha misooma guddisuuf yeroo baajaajitti harkota dhawan waan addaati jechuudha. Kana dhageenye oduuleen biyya keessaa qaban kana fakkaata. Karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mariin Iiraanii fi Ameerikaa gidduutti Oomaanii taasifame haala gaariidhaan marsaa tokkoffaa xumuruudhaan marsaa lammaffaa torbaan dhufu akka taa'amu akka gaggeeffamu beeksisameeti jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Suuriyaa Ahmad Sharaan guyyaa arraan tanaa Dubaay Imaaraat galaniiti jiran. Mootummaa Imaaraatii wajjiin marii taasisaati jiran. Qabsoon milkiin xumuramte booddeen isii akka nama gammachiifti. Qaama jechuudha shororkeessa jechuudhaan addunyaan duraan himata irra banaa turte arraan tana jechuudha. Qabsoo waggaa dheeraa geessaniin gabroonfataa mootummaa gabroonfataa erga irraa kaasanii arraan tana jechuudha addunyaa hundaa wajjin marii taasisaa jira jechuudha. Warroonni dhiyaatu hootu yaanii jechuudha mariidhaaf afeeraa jiran. Kun baay'ee nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan hawaasni Bangladesh ammaas hanga Falastiin bilisa baatutti nuti qabsoo gaduma geessina karaa nuu banaa leenjii takka hin barbaannu jechaa hiriira itti fufaniiti jiran. Dhugumatti tokkummaa akka uummata Bangladesh kanaa kanne uummata keenyaaf rabbi haa kennu jenna. Uummanni kun jechuudha waggaa tokko hin caalle erga sirna gabroonfataa irraa kuffisan tokkummaan ol kaanii siidaa isaanii hunda diigan. Arraan tana jechuudha hawaasa gabrummaa jala jiruuf jechuudha sagalee ta'aa jiranii jechuudha tumsa ta'aa jiran deeggarsa ta'aa jiran akkana jechuu gaafa tokkummaan waa hunda mootii jechuu tokkummaan humna tokkummaa tana tuffachuun hin taatu addunyaan hundi sodaatti humna tokkoffaa. Kanatti aansuudhaan ammaas Paakistaan keessatti muftoonni dhimmoota islaamaa gurguddoon jechuudha akka shahiidan hawaasaaf dhaamsa dabarsaa jiran labsii baasaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa Israa'el ammaas aleellaa gaazarratti bante akka cimsitee itti fuftu dhaadatteeti jirti. Hospitaala tokko kan tajaajila uummataa kannaa jiru Gaazaa keessatti kanarrattuu aleellaa banaati jirti. Kun cufamnaan uummanni jechuudha Falastiin rakkoo kana caalaa hamaadhaaf saaxilamanii jechuudha. Kanaaf hawaasni musliimaa guutuun jechuudha tokkummaan ol ka'ee uummata Falastiin kanaa wajjin dhaabbachuudha qaba. Uummanni Israa'el kun daangaa dabreeti jira. Mootummaan duguuggaa sanyii ilma namarratti raawwatu kun waan ibboo deebuu hin qabu. Kan manni murtii olaanaa idil addunyaa jechuudha hidhaa itti murteessee yakka isaa guddannaan ammallee jechuudha ibboota deebi'uuf fedha takkallee hin qabu jechuudha. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduu irraa qabna kana fakkaata. Kan biraatti nan galu deemnutti sheer du'ee turuudhaan facaasaa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti. Oduulee galgalaa gaa oowwituu takka jechuudha goda hunda seenee baasee isin biraan ge'a. Kan biraatti nan galu deemnutti nagaa naaf turaadha. Ammoo liinkiidhaan gisa seentanii booda jechuudha mallattoo harkaa mirga irra gurraatti isan gartee tuquudhaan subscribe godhaadhaan isiniin jaa hirmaannaan keessan hedduu namatti tola. Warri duraan gootan ittuma dhiisa bakka isin hin barbaachisu warruma haareen jechuudha dhuftan subscribe godhaadha. Galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Oduu dhugaa qofa jechuudha walitti qabatee isin biraan ge'a. Nagaa naaf tura.